assignmentii, CV, xalayaa yookiin gabaasa barreessuu yaaddee akkamitti akka jalqabdu wallaaltee beektaa? Yookaan Microsoft Word maal akka ta'ee fi akkamitti akka itti fayyadamtu beekuu barbaadda? Baga gara Qubee Digital nagaan dhuftan. Asirratti barnoota teknoolojii bifa salphaan Afaan Oromootiin isiniif qooda. Yoo yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana daawwachaa jirtu ta'e subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo beel tuquudhaan viidiyoon haaraa Qubee Digital irratti gaafa gadhiifamu dursee akka isin bira ga'u gochuu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti Microsoft Word maal akka ta'e, faayidaa isaa fi akkamitti jalqaba irraa kaastanii akka itti fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Kanaaf hanga dhumaatti na waliin turaa. Microsoft Word jechuun maali? Microsoft Word jechuun sooftiweerii yookiin immoo appilikeeshinii barreeffamaadha. Innis kan inni nu fayyaduuf dookumentii adda addaa ittiin uumuu, gulaaluu fi qopheessuuf nu gargaara. Wantoota Microsoft Word keessatti hojjechuu dandeenyu keessaa muraasni barreeffama barreessuu, jechootaa fi sararoota sirreessuu, suuraa fi teebilii yookaan gabatee galchuu, CV, assignmentii fi gabaasa professional hojjechuu dandeenya. Microsoft Word yeroo ammaa kana hojii barnootaa, hojii mootummaa, hojii dhuunfaa fi dhaabbilee adda addaa keessatti baay'inaan itti fayyadamama. Faayidaawwan Microsoft Word keessaa muraasni: tokko, assignmentii qopheessuuf nu gargaara. Kunis barattoonni hojii mana barumsaa fi qorannoo isaanii keessatti Microsoft Word fayyadamuun qopheeffachuu danda'u. Lama, CV hojjechuuf. Namni hojii barbaadu tokko CV isaa bifa bareedaa fi professional ta'een Microsoft Word keessatti hojjetachuu danda'a. Sadi, gabaasaa fi dookumentii barreessuuf. Dhaabbileen garaagaraa gabaasa, xalayaa fi sanadoota adda addaa Microsoft Word fayyadamuun qopheeffachuu danda'u. Afur, barreeffama sirreessuuf. Kunis immoo qubeewwan jechoota keessa jiranii fi seerluga yookaan immoo giraamerii sirreessuuf nu gargaara. Viidiyoo kana keessatti Microsoft Word jechuun maal akka ta'e, faayidaa isaa ilaalleerra. Yoo viidiyoo kana jaallattan like gochuun dagatinaa. Akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan Qubee Digital subscribe gochuun maatii keenya keessaa tokko ta'aa. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa.